sila takkaa'u san argaa hin jirtu onlaayinii irra hin jirtu akkana goona amma qoftuun hin jirtu mitire amma qoftuun onlaayinii irratti deebitutti suura isheetis kaasaa isinis fataa'idha taphadhaa kazaa gaafa qoftuun onlaayinii irratti deebite ani oduma sinna laaltanuun gastii irra taa'ee sinii gaafadha sababni isaa qoftuu dheengadda kana barreessite balleessite ijoolleen kun marrajaa qabna jedhanii akka gandaatitti sitti haaranii jiru ganda kana gadi ba'i dhiifama gaafadhu jedha oduma sinna dhageessanu yoo ishiin hin gaafadhu naan jette geetan odoo waan barbaadan gootanii maaf akkana gootan illee isiniin hin jedhu amma garuu amma namummaa isinis okolaa ifanuu godhame maayidhaame ijoolleen keenya ijoolleen limmumaa inni maaltu badee biiftu kunola fooloo si godheera yeroo baay'ee illee fooloo baay'ee naman godhu hawaan isaan beeku jallume de fooloo naadee fooloo baaka godhii sheernatti godhii yeroo mana siseenu itimta amma irraa gadi bu'u amma isiin biifama nu gaafatutti irraa gadi bu'u guyyaadhaan isiin adeemaa galataan biraa galatoonfatamuu qabna malee nutiif maatii sanallee miidiyaa kana irratti fiddee jechuudha akka kanatti fokkisiifte galatoonfachuu qabdi jechuudha maatii sanallee jechuudha. amma ishiinis ilaakka urjiyyee bareedduuti yalaakka amma ishiinis bootaa godhattee too gaafa ishiin miidiyaa irratti deebitee dhufte ani kinoo geetan heera sitti godha fooloo si deebisee jira geetanis madhugaa laal seenitu na gaafa sana maal goona quuftuu finnee quuftuu akka ganda keessa dhalattee baate sanatti ijoollee sitti qabamanii jiru ganda sana ganda guddaa maqaa balleessitee jirta sitti haaranii jiru ijoolleen dhalataa bakka sanaa ati immoo intala oromooti kutaan 11 wal qixa si jaalachuu qaba sila sanaafu gadi ba'i dhiifama gaafadhuun jedhaani namni wallaggaa ol galtaa kotta ol gali nama taate no dhiisi buchooti la buchooti nama galateen sana marrabsiin wallaa laazim of ta'a majammara warri koomentii barreessi dhiisi buchooti dhiisi waan dhiisati namoota yaada keeffaalla deeman hin arrabsina Maryama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkamii nagaa keessanii? Alhamdulillah nagaadha ame urjii jedhee asin kaasa doofaatiin dawwaamini amma bakka biiftuuma kabajaati suuraa gadi garagalchite kana wal kaasiiti yoo isin viidiyoo dhiifamaa fi hin gaafanne haga maatiisi miidiyaarra fiduu goonanu. Kanaaf amma maatii baraarteetti si maatii fiduu miti maatii ta'u jetteetti si jammaru maatii ofiisiitii yuun arrabsaartii sana maa jetta nama maatii akka barumsa laasiidha. Maatiin na nyaatee jedhaatti maatiin sanayyuu amma fakkeenyaa fi maatii miidiyaa irratti awwaaradaman waan ta'eef dhugaa ofii dhufanii uummata fuulduratti dubbachuu qabu. Yoo isin baatee viidiyoo dhiifamaa hin hojjenne maatii sana finnee uummataa fi akka jirri ibsanu gochuu dandeenya kana. Kanaaf ammaa fi biiftuuma kabajaati viidiyoo sana suuraa kana ol garagalchaa. wallahi mana tokkummaan geessi fidaan maatii mana kootuun taane mana tokkummaa jechuudha bakka figa baateera naanni kana rabbifanitti barreessaara maal jechuudha hin dubbiftanii maalifatti nama si arrabsu qofaalla deeme ati yoo namni si arrabse gubasii ta'e biratti argame maal fakka ta'e beektaa gideen kana isa taaree dhiisa Qoy biiftu ooyyee atamman tala sana fiddee viidiyoo dhiifama akkasiin hojjettu ni goota. gaafa ishiin deebite amma onlaayinii irra hin jirtu akkuma walii galaatti onlaayinii dhaamsattee jirti gaafa ishiin onlaayinii irratti deebite ishiin laafii galte odoo sun teessanii ilaaltanuun quuftuu ani iddoo karaa keessa illee hin jedhulla quuftuu jarri kun sitti qabamanii ijoollee ganda kana keessatti dhalattee guddattee yoo keessatti illee dhalachuu baatte keessatti guddattee jirta ani amma aada na dhalta jaala akka hotiyyan jaaladha namni nama guddise katamaan itti guddanne akka lubbuu keenyatti nu marartiin hin beektu sinis sirna sanaafuu ijoolleen kun sitti qabamanii jiru gadi ba'i dhiifama gaafadhu to ijoollee kana itti araaramii to oromoon kutaa 11 siif hundi isaaniitu maatiidha amma feemesiidhaanis miidiyaa kanarra teenyutti yoo sinna duuba dhabamta feemesinaan kiyya maalini yoo sin dhuftanii naara teesseenan laalle maal inni fammasa isinuma nuuf gaachanni keenya atamma kana godhi anamma xiqqoo dalagaaran jira biiftu urjiidhaan fooloolii deebisaati mana urjiittis ta'u mana keettis ta'u akkasiin dhuftee ummata harrabsite sana akkasiin dhufama yoo hundi keenya wanta ol gallee hin raawwanne ijoollee immoo ijoollee danuutu wanta kana irratti aaranii ba'anii beektu sii galeera. Ayyee amma guyyaa lamaatti si eegna. Viidiyoo hojjattee gadhiisuu qabdi. Viidiyoo hojjattee gadhiisuu qabdi. waan biraa isa gobas kun isaaniiti. Daannu urjii biratti ijoollee danuutu aaranii bu'anii kan namni arraba hin beekne kan aaree bu'e ijoollee danuu jira kan laayivii irra taanii
takataatalee jiraachuu danda'an warri fooloo sirraan qabaanne jiraachuu danda'an. Akka hundi jiraatu arganii sheer walitti gahune hundi keenya iyyuu ilaallu viidiyoo ijoollee guutuu limmuutii dhiifama hojjettee nu maxxansitu isiirraa barbaanne. Hin ta'u taanaan booris hin galabbatamtiif taanis hin galabbatamti amma baatee dhiifama gaafattuutti. Wallaahi nu nama bicuu miti mataa gadi qabannee mali. Muunaayyee maamala sittani amma ishiin onlaayinii irra hin jirtu. Mitiire yoo hojiittis deebitee waaqayyo akka carraa godhee goota hojii sanatti sammachaachate gaafa ishiin onlaayinii irratti deebite qaxxidheen naqaafan. Quuftuu hin jedhaan nan aldaafii seenti mitiire ijoollee kanatti balleessiteerta ijoollee gandatti guddattee kanatti. Amma laayif irratti manaa soonu gadi ba'i viidiyoo hojjedhu dhiifama gaafadhuun jedha. Yoo ishiin dhiifama gaafadhutti isinis karaa dandeessanii itti deemtu gisiisa. Karaa mirgi keessan guutuudhaan itti deemuu hin dandeessu. Ammas itti guddifnee akkuma jedhame tokkummaa bira geessine achitti kan miidiyaa goone jechuudha beeksisa wajjin wanta si hin jette wajjiniin ol maxxansinaaf ni rakkina hin qabu. Akkasii amma garuu urjiyyee bareedduuti muunaayyee qonjoo wantiyyaa anumaaf jedhaatoo kaasaa bakka waan biraa kabadhaanis hojiin jammaraa fanii geetan sa'aatiin hojiin akka deemeera garuu bakka Ayyaabiif nan kaasa kalas. Galatoomii dhugaa rabbinaaf ulfaadhaashni kabajama waaqayyoo. Sinaa kabajuu bakka deemtan hundatti mul'ifaayi baay'ee sinatti gammadee. Amma kana bira dhaabattee namaatu wallaahi laatiin baay'ee nama gammachiisaa tuuti galatoomi. Yaani badiidhuma nama tokko fudhatanii dhufanii nama ba'ee kanaan dhugaadhii sin galateeffadha kaasi suuricha. Kaasi michoota. Kaasi bakka urjii. Urjii.